Rachu. Adabbii kan kee simpilii godhaa. Sirba sirbi. Sirba sirbi. Kam ati koo kan sirba sirbi mo'etta. Sirba sirbi akka kootti sirbi. Kayiti ragadi. Hararge. Okay, Hararge. Chogoyyee moo? Okay. Adaba miifiinaan jechaa jirtan. Okay, kan biraat takka qofa na yaadi kan biraa siifin adaba magaru takka. Backgroundi godhe akka amma sirriitti suuraa koo. Backgroundi kan mareefusan suuraa reefusan. Garuu akkas hin taatu akkas taatu. Okay. Kazaan sirba Taklasaa Unnatu qomatu dassi ilaalisa jedhu sirbita. Congra. Maki achi deem. Amma sirbi Taklasaa Unnatu si jedhu sirbi. Taklasaa Unnatu Rabbi jedhitaan takka haadha keeffadha. Afaan Oromootiin naaf haa ta'u please jechuun sirba. Taraggoomi. Taklasaa Unnatu qomatu dassi ilaalisa jedhu afaan Oromootiin taraggoo. Obomboleetti sirbi. Obomboleetti jaalatamuu malee jaaladhee hin beeku kanaan dura jedheetii sanaa sirbi. Mee wallahi jee. Amma reefuun argaa jira jedheeti. Mee wallahi jee. Wallahi laazim. Jetteere. Jedheera. Maaki foon haadha koo na dabdamu adabbii kanan fudhatu taanaan foon haadha koo sitti meera. Maal jeenan. Okay, sirba natti miti ansi jalaan jaa. Obomboleetti. Hin beeku gaa obomboleetti jechuun nafaana jette. Ani na shamaddadeera. Jaalatamuu malee jaaladhee hin beeku kanaan dura. Sirba kana osoo hin ta'in kanaan dura sirbi maatiin godhuree waliin sirbaan balan. Aha, bubuqqis irra marsii godhu. Oromoodhaa yaaqeerroo obsinee ni gaha jarrabsan beekanii mirga namaan tuyne kan kee maaf tuqanii ajjeesin gaddiini kan mirga kee dhiibu. Ajjeesu maaltu fide amma? Ajjeesu maaltu fide? Maafu nama ajjeesu bubuqqis. Alaabaa Mama Garissa jidduun ifa biftuu haadhoorri ishee ooda. Bakka ji'aangate ijaartee buutu rabbii nu bal'ise akka amma sirbu kosiin taane. Gixximii ta'e gixximii. Qaxxali. Intini isa jedhu sirbi kaasii kumaara keessa jedhu isa siyaaf. Okay. Kaasii kumaara kee ummata irra kaasii kumaara qaxxali sirbi haadhoo isa siyaaf. Kabara beeksisa. Bubuqqis irra marsi. Bubuqqis irra marsi. Cabs buqqis. Qab abbaan biyya Oromoodhaa yaaqeerroo. Cabs dan. Amma jiran qabsu best. Ati amma kana caala maal barbaaddate amma obomboleetti akkana kan deebi. Okay. Maal isin jaan sirba barhin kamiin siif jaamee ayyee. Bubuqqis irra marsee. Deeman. Dabalidha. Bubuqqis.
Alaabaa Oromooti. Hmm? Ayaasu. Maal jette alaabaa Oromooti? Eega taphiyaatiin jira amma sirba habra. Alaabaa Oromoo bosona kan turte. Jaarraa bara meeqaaf awwaalamaa turte. Faajjii Oromoo bosona kan turte. Alaa'uu beekna. Hara mucaan sirba jaalalaas waan beektuun qabdu isheen buuqii sirra marsii qofa beekte. Asirra sirba jaalalaa warra jettu. Buukis ijoollummaa kiyya waan akkasii cabsi buukis ta'e waan akkanaatiin dhaggeeffadhee guddadhe waan ta'eef waan tokko gochuu hin danda'u. Bagaammumaa natti himte. Cabsuudha asiruma. Cabsuu. Okay, kan biraa maal siifaa jiru? Cabsuudha. Cabsuu jettee bagumaan manatti himte giftii ko. Sibira eenyu gahaa miti. Cabsi buukis. Okay, ammaati siif keetiin jira. Kan biraa maal barbaadda? የቻለልጅው የታል ሂጂ እንዳልፈልገው ብላችሁ ይመጣል። ከተማው ደማቅ ነው ቀኑ ቢጨልም ወዳጅ ጠፍቶብኝ ቁጭ አልልም። ምናሉ ስለኔ ብሎ ነገሩ ተጊትው አመዱራ ኦላ ከኘተ ከቲባንቲ ደቂ sirballee afaan amaariffaan dhaggeeffadhu akkasii. Amma siitee? በጣም itti በደንብ itti naate. Okay, በቃ እሺ ማሊዳ ደብኝ ኬማች ኦኬ ሲሞይ ያስ እኙና ከኒገሩ ማኪ ቴንክ ዩ ሶ ማች ወንድኬሰኑ ኦኬ የሮ ባየ ከነዲንኩ hidhiinkee easy sitti mun qaba hidhiinkee easy sitti mun qaba oh my goodness maaf seete no maaki beekuun qaba kanaaf sitti mun qaba beekuu qaba no maalifan qaba sitti mun qaba maalif qaba sitti mun qabaan sin jedhe maaki sit beekuu qabda kan akkas dhufeetu laa akkas dhufee ila akkam taaseete hidhiinkee yeroo baay'ee nadhiba yeroo baay'ee engaddafaa. Okay amma adabbii siyaada baga. Hin beekuu qabda kaa tankoolii isaa beekuu qabda tankooliinni hojjetu beekuu qabda kanaaf engaddafaa qoy kun akkamitti akkas taa'ee yaadaa ture akkam taaseete. Raachuu. No beekuu qabda kanaaf. Raachuu. Maal ta'aa jirta? Dhaggeeffadhu adabbii fi haa ta'u mi'a mucaan maalti rabbi jedhaati wayi. Garuu sirriidhaa garuu hojiin isaa ishee dirgiitiin amma taa'aa jiru kun amma sirriidhaan. Akkam? Akkasiin godhin immoo. Akkam? Ajaa'iba qabannaa. Ajaa'iba qabdu wallaahi laaziim. Silkii kiyya cabsite ilaalama. Okay, amma silkii kiyya naa bitta. Baqa. Si galee miti? Qoy chaarjii irra waan hin godheef. Okay, chaarjiin fudhatee jira.
Okay, amma dhiisi yaa bulaan. Dhiisi naan siin jedhe. Waa. Osoo fudhadhuti. Amma adabbii fudhadhu. Namni kun hundi garuu eessa dhufe? Yaa jara keenya ho'a namaaki. Okay, amma keeti tokkoffaa maal kutamee barreessaa maal haa godhu? Suuraa kiyyaaf duuba kaa'i. Suuraa isa kam? Kasitti tole. Facebook irratti maakii Oroodha miti. Facebookni kiyya gubatee jira garuu inni laa jechuun maqaa kiyyaan ni jira Facebook. Search godhi ni jira wanni hundinuu. Okay, first Oromoo sanni qabda. Kan Walloo kan first Oromoodha san godhi. Koomantii jechaa jira. Hayi ummata kana. Kan profaayilii keerraan argadhe. Hayi. Hindi. Mario. Achi siki narraan bahin. Wah ajaiba bas. Okay. Bareedaadha. Geemii qabadhu kan dhumaan taphadha amma hin baa kana booda. Sirbi. Ani sirbu. Hin sirbu. Hayyee ta'e akkasumatti. Jirta maal taate? Ay, akkas taa'ee akkasidha yeroo Awos kaasii suuraa kiyya bakka himu jama. akkas arrafee taa'ee yeroo akkasii daatte gittii dhufeen. Anji, Maki. Jirta?
nazuko jaalatamu malee jaaladheen beeku kanaan dura dhibee nama jaallate amma reefuun argaa jira. Jaalatamu malee jaaladhee kunoo naman karaara. Ani nangu adeena na hina barene malo ya bareedu kiyani shabira. Guys, push goda nazuko kashtiko ulfaadhu naa jiraadhu kashti lubbu. Abdi Leilu. Nazu. Thank you, Bredo Kia. Thank you. Warra asirra jirtan aanaa follow naaf godhaa please. Follow naaf godhaa warra giftii naaf kannaa jiru jararraa gubbatti follow godhaa hunda isaaniitu. Keessan hundumti keessan Nazu MTF Abdi follow naaf. Qoy Nazu aniyyuu follow siin goone. Kunoo Nazu kosi godheera. Follow dhamma waan biraan miti. Inta kosaa ta'in maaki ani follow hin jedhu waan biraan jennu. Lidu. Ummata keenya namoota 3,000tu jira. Asirratti waan takkan dubbachuu barbaada. Ummata keenya kan Wallaggaa keessatti dhumu jiru akka yaadattan sagalee akka taataniif please gizee hunda akkuma dubbadheen jira ummata keenyaaf sagalee tahaadha. Rakkoo takko malee Wallaggaa ta'uun yakka ta'ee jira sa'aatanatti. Wallaggaa ta'uu qofaaf ajjeefamaa jiran Oromoo ta'uu qofaaf Wallaggaa yoo jaamtini ajjeefamte Wallaggaa ta'uu yakkaa miti sabboonummaadha malee. Saniifuu ummata keenya kanaaf sagalee haa taanu bikka jirutti viidiyoo hojjennuu fi warri Ameerikaa fi Kaanadaa, Austraaliyaa, Awurooppaa bikka hundarratti argamtan hiriira akka nuuf baatan waamicha isiniif goona. Please ummata keenya haa yaadan, ummata keenya bira haa dhaabbannu. Wanni ummata keenya hirriban dorkitee jirti wallahi laazim. Saba keenyaaf sagalee haa taanu. Nama 3,000 jirtanii akkam fagaatu waan takka godhuu dandeessanii yoo heddummaannee kan ummata keenyaaf sagalee taanu taani ummata kanarraa drooniin ajjeefamuu fi qawween ajjeefamuun irraa dhaabbatti. Isin galee miti yoo kanuma usnu taate malee yoo kanuma usne ajjechaan itti fufa malee if duuba hin deebiin ummata keenyaaf sagalee haa taanu. Please ummata kiyya kanan jechuu barbaada. Okay, adabbii. Tokkoffaa asirratti hin barreessi. Baachuu laafetti. Wallaggaa ta'uun sabboonummaadha malee yakkaa miti. Jaani ummata Oromoo Wallaggaa keessa jirta. Hundi keessanuu Rabbiin isin bira haa jiraatu, Rabbiin isin waliin haa ta'u. Warri maatiin keessan rakkoo fi gadadoo harkaa jiru hundi keessanuu Rabbiin jajjabina isiniif haa kennu. Obsaanii dabartii guyyaan dheeratus halkan dheeratus guyyaan bariin hin oolu akkuma jaamutti akka fedhe halkan kun dheeratunuma bari'aa miti bariin hin oolu halkan dheeraturre bariin hin oolu waan ta'eef ni bari'a guyyaa takka. Warri dhalootaan Wallaggaa taatanii rakkoo fi gadadoo mana namaa keessatti rakkachaa jirtan haati teenya abbaa keenya obboleeyyan keenya warri jettan rakkoon teessan rakkoo tiyyaa rakkoo ummata Oromoo hundaati. Miidhaan ummata Wallaggaa miidhaa Oromootaa fi miidhaa maakiiti. Saniifuu isin waliin jirra jechuun barbaada. Okay, isin waliin jirra. Okay, karaa adabbii keetii. Bakka rakkoon qabu bakka kanarratti haasa'uu qabda natti fakkaate haasa'e bakka. Okay, ayyee bakka raachuu hin badini nagaan turii dhugaa dubbachuudhaaf hedduu nu bashannansiista. Thank you so much raachuu. Okay? Galatoommaa. Ayyee galatoomii atillee. Okay. Kalees Wallaggaa, arras Bollaggaa, Boorus Wallaggaa, Ifduras Wallaggaa anka dhumaatiin ummata Oromoo irraa hin dhaabbatinitti anka dhumaatiin isaanii hin dhaabbatinitti guzee hundaa'u sagalee taanaa itti fufnaa. Isaanu ajjeefamaa jiranii isaan dhiigni isaanii dhangala'aa jira akka bishaanitti ummata keenyaaf bika jirutti sagalee